Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota Oromoo akkam jirtu baga gammaddan telegiraamni waan haaraa waan ajaa'ibaa qabatee dhufee jira akkuma yuutuubaatii fi akkuma weebsaayitoota adda addaa birrii irraa dalaguun ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo adda addaa gadhiisuun jechuudha. Barreeffama haa ta'u waanuma adda addaa irratti gadhiistanii telegiraama keessaniin bilbila harkaa qabdan fayyadamtanii birrii dalaguun ni dandeessu jechuudha. Kun egaa baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaatii maatii chaanaala Oromaanitti dabalamaan isiniin jedhama kallattii mangara baromsaa isin dabarsan faana bu'a. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale telegiraama irratti birrii dalaguun akkamitti danda'ama akkasumallee wanti haaraan inni fide hoo maal nurraa barbaachisaa fi akkasumallee akkamitti seera isaa san guutuu dandeenya waan inni nurraa barbaadu ka jedhullee bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a maamiltoota kiyya akkuma amma mata duree irratti isiniif ibsa kanatti jechuudha. Mee telegiraama keessa seenne jechuudha bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Qaba irratti namoonni aappii telegiraamaa hin qabne gadi buufattu jechuudha. Pilaastoora irraa gadi buufattu Pilaastoora irra jira aappiin telegiraama isa kana jechuudha. Namoonni hundinuu ni qabdanii ni beektanillee jechuudha. Maamiltoota kiyya yeroo tokkoof irratti kilii goone sana booda telegiraamni keessan haala kanaan isiniif bana jechuudha. Maamiltoota kiyya hubachiisa tokkoffaa telegiraama irratti birrii dalaguu kan dandeessan chaanaala yoo banatan yookaan yoo guruppii qabaatanii jechuudha. Akkanumaan telegiraama banattaniif jechuudha isiniif maallaqa hin lakkaa'u jechuudha. Garee yookaan guruppii yoo uummatanii fi akkasumallee chaanaala yoo banatanidha. Chaanaala moo akkamitti akka itti banatan jechuudha. Video itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa namoonni baay'een ni qabdanii jechuudha. Kanaafuu namoota hin qabneef video itti aanu keessatti akkamitti akka isinitti chaanaala banattanii fi guruppii itti uummatan isin argisiisaa jechuudha. Meerra chaanaaluma banamee jiru irratti isin argisiisaa jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu ani amma chaanaalli kiyya kun asirratti Oromaan kan jedhu kana jechuudha. Guruppiin keenya leen isa kana jechuudha. Kuni amma banamee waan jiruuf jechuudha. Asirratti bilbilli kiyya security waan qabuuf jechuudha. Naafi waraabu bakka kana na dhoowwata. Guruppima hiriyyaa kiyya irratti isin argisiisa yookaan chaanaala hiriyyaa kiyya irratti jechuudha. Musliim ka jedhu kana irratti cuqaasan amma banadheetiin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf warra banatanii fi warra chaanaala banatee qabuu fi jechuudha irratti cuqaasna jechuudha yeroo tokko. Eega chaanaala banattanii jechuudha haala kanaan eega isiniif dhufe maal goota wanti haaraan dhufellee maali ka jedhullee isin argisiisa jechuudha asumaan. Chaanaala eega banattanii yookaan guruppii eega uummatanii jechuudha maamiltoota kiyya haala kanaan keessa seentu jechuudha. Eega keessa seentanii asirratti bakkuma porofaayila keessanii maquma keessan kana irratti gadi tuttu jechuudha yookaan akkanatti gadi buuttu jechuudha. Yeroo gadi buuttan maal akka isinii dhufu ilaalaan amma fakkeenyaaf irrumatti cuqaasaa jechuudha. Yeroo irratti cuqaasee haala kanaan naa dhufa jechuudha maquma san irratti yeroo cuqaasee amma wantoonni nan duraan as jalatti fakkeenyaaf guruppii kana jalatti gadi dhiifame kunoo baay'eetu as jala jiru jechuudha maamiltoota kiyya haala isin argitan kanaan. Kanaafuu maal gootan isin gubbaa kanatti maal argattu tuqaa sadeen ni argattu jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilii gootanii jechuudha. Tuqaa sadeen kana ni argitanii maamiltoota kiyya tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilii gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Ani amma tuqaa sadeen kanarratti nan tuqaa jechuudha maamiltoota kiyya. Tuqaa sadeen karaa harka mirgaa jirtu yookaan muraa sadeen karaa harka mirgaa bilbila keessan mataa gubbarra jirtu irra eega cuqaastanii jechuudha. Asirratti waa baay'eetu isiniif dhufaa jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan jechuudha. Isin kan fayyadamuu qabdan jechuudha. Statics ka jettu tana ni argattu jechuudha. Kun asitti bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana yeroo tokkoof kiliik irratti gooneeti gara fuulduraa deemnaa jechuudha maamiltoota kiyya. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya. Suuta jettanii ol harkistu. Fakkeenyaaf duraan telegiraamni kana hin qabu jechuudha. Kun amma asitti monetization jedhee wanti haaraan dhufe isa kana jechuudha. Monetization jedhee asitti nuuf banee jechuudha. Settingii haarayaa jechuudha. Kun amma duraan kana hin qabu jechuudha. Wanta as jala jiru kana hin qabu jechuudha. Eega haala kanaan akkeessa dhuftanii maamiltoota kiyyaa kunoo jala kanaan layyoo ol harkistan jechuudha. Waa baay'ee argatuu dandeessu jechuudha maamiltoota kiyyaa. Monetization ka jedhu kanarratti cuqaasu jechuudha. Amma doolaara irraa lakkaa'u eegaluuf monetization ka jedhu kan mallattoon doolaara irra jirtu kanarratti cuqaasu jechuudha. Haaraan kan dhufe kana jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya. Asirratti dubbistanii adabaafatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka inni isiniif kafaluu fi hangam akka inni isin nuuf kafalu jechuudha. Asirra nuuf kaa'ee jira jechuudha.
asirratti maal nuun jedha maamiltoota kiyya Telegram shares 50% of the revenue from ads displayed in your channel as rewards nuun jedha jechuudha. Kana jechuun maamiltoota kiyya gabaabdumatti Telegiraamni galii beeksisa chaanaalii keessan irratti mul'atu keessa parsanta 50 ni argattu jedha yookaan parsantaan 50 akka badhaasatti ni qooddattu jedha jechuudha. Isinii galee miti fakkeenyaaf viidiyoo taataatu akkasumallee barreeffama taatu waan adda addaa gad dhiisnaa jechuudha. Yeroo nu gad dhiisnu beeksisni irratti nuuf banama jechuudha. Beeksisa irratti nuuf banamu san keessaa jechuudha parsantaa 50 ni qooddataa nuun jedha jechuudha akka badhaasatti parsantaa 50 kan keetii nuun jedha jechuudha maamiltoota kiyya salphumatti jechuudha. Kuni gaa baay'ee waan nama gammachiisu maamiltoota kiyya parsantaa 50 fakkeenyaaf yoo isiniif qoode jechuudha baay'ee waan gaariidha. Fakkeenyaaf akka TikTokaa fi kana kanaati miti giftii namni isiniif kennuu fi akkasumallee wantoota namni isiniif kennuu miti jechuudha kan parsantaa 50 kun viidiyoo haa ta'u barreeffama haa ta'u wanta isin Telegiraama keessan irratti maxxansitan irratti beeksisa banama. Ka isinii kafalu warra beeksisa santu isiniif kafala jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma weebsaayitii fi yuutuubiitti jechuudha. Giftii naa kenni jettanii nama kadhatu miti akka TikTokatti jechuudha. Waanuma isin maxxansitan irratti isiniif gadhiifame parsantaa 50 isiniif kafalamaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kun asirratti learn more bakka jedhu kana irra cuqaastanii gara fuulduraa deemtanii bal'inaan dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha. Ammallee asirratti waan tokko kan isin gadi fageenyaan hubachuu qabdantu jira jechuudha. Kana qofa bantanii fi chaanaala qofa bantanii fi yookaan gruppii qofa uumtanii waan tokko viidiyoo asirratti gadhiiftanilleef maallaqa isiniif hin hassaabu. Ammallee hubachiisa lammaffaa kana sirritti adda baafadhaa jechuudha. Akkamitti isiniif hassaaba piroososa isin guutuu qabdan seera isaan kaayyatantu jira jechuudha. Kanallee ammuman isin argisiise jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf eega seera san guutanii maallaqa lakkaa'u eegale kunoo maallaqa keessan asitti isiniif lakkaa jechuudha. Amma 00 irra jira jechuudha. Valansiin kunoo haala isin argitan kanaanii jechuudha. Kanaafuu jala kanatti gadi buutanii maal nuun jedha switch off orders ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kuni fakkeenyaaf beeksisa kana akka bannu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu sanduuqni fuuldura jira jechuudha. Level 50 jechuudha. Level 50 kun maal akka ta'ellee ni ilaallaa jechuudha. Kanaafuu ni bannaa jechuudha yeroo tokko ofirratti cuqaasne. Sana booda haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Mata duree bot channel jedhu kana qabate isiniif dhufa jechuudha. Asirratti illee maal nuun jedha your channel needs to reach level 15 to switch off this. Kana jechuun fakkeenya maamiltoota kiyya chaanala keessan irratti levelii 50 kana jechuudha dirqama akka bannu nu gaafata. Fakkeenyaaf beeksisni qabiyyee keenya irratti yookaan viidiyoo keenya irratti gadhiifamuuf jechuudha levelii 50 kana banuu qabdaa jechuudha. Levelii 50 kun maal ka jedhullee isin argisa tokkoma tokkoon jechuudha maamiltoota kiyya. Asirratti kuni linkiidha fakkeenyaaf amma asirratti linkii chaanaala keessanii yookaan chaanaala amma reefu banannee linkii asirratti uumuu ni dandeessa. Yoo jala kanatti levelii 50 inni jedhu sun kunoo haala isin argitan kanaan tokkoon isaa jala jechuudha meeqa akka jiru kunoo ni argitu jechuudha maamiltoota kiyya. Fakkeenyaaf asirratti mee isa tokkoffarraan isin argisiisaa jechuudha. Kunoo asirratti tokkoffaadha. Isa tokkoffaa kanarratti levelii tokkoffaa kana jechuudha banuu qabna jechuudha. Akkamitti banna fakkeenyaaf hiriyootuma keenyatti waan tokko linkii mapuutii kana jechuudha itti ergina akkasumallee giftii adda addaa yeroo isaan linkii sanirra tuqanii waan tokko achirratti isaan seenan jechuudha. Kallatti maan jechuudha onnee faa yeroo isaan achirratti isiniif tuqan akkasumallee linkii chaanaala keessanii kana amma namni irra tuttuqee ilaalamee jechuudha isiniif banamaa jechuudha. Kanaafuu hanga meeqaa jira jechuudha hanga 10 jira jechuudha. Isa kurnan kana bantanii eega xumurtanii jechuudha maamiltoota kiyya gara 50tti isin dabarsa jechuudha. 50 geenyan guutummaan guututtu ni banamaa jechuudha. Kunoo asirratti adda baafatuu dandeessa. Fakkeenyaaf tokkoffaa jedha kunoo gubbaa kanarratti qo'aa isin argisiisaa irra deebi'eeti. Tokkoffaa jedha level lammaffaa jedha akkasumallee sadaffaa afuraffaa shanaffaa jaffaa torbaffaa saddeettaffaa sagalaffaa kurnaffaa sanbooda shantamaffaa jedha jechuudha. Eega kurnan kana bantanii jechuudha ufuma raayitiitti isiniif godhaa deema. Sanboodan jechuudha switch of orders isiniin jedha jala kanatti jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan jechuudha maamiltoota kiyya. Ufuma isaatiin jechuudha wantoonni isin as jalatti argitan kun guutuun ufumaan isiniif banamaa jechuudha. Isinii galee miti sirritti isiniif gala jedheeti yaada jechuudha. Sanboodan ufumaan chaanaalli keessan beeksisni viidiyoo isin gadhiiftan hundarratti isiniif gadhiifamaa jechuudha.
namoonni viidiyoo keessan jala seenee telegiraama irratti ilaalu viidiyoo daqiiqaa tokko haa ta'u daqiiqaa 5 haa ta'u sanii olii haa ta'u hanga isin gadhiiftan namoonni ilaalu jechuudha akkasumallee barreeffamallee haa ta'u yeroo namni irra tuqee ilaalu beeksisaatu itti dhufa dura jechuudha akkuma yuutuubaa san jechuudha sana booda beeksisa sanirraa isin kan maallaqa achirraa argattan parsantaa 50 galii telegiraamaa kaampaanii telegiraamaa ta'a parsantaa 50 keessan ta'a jechuudha maamiltoota kiyya haala kanaan salphumatti telegiraama keessanirraa birrii dalaguu ni dandeessu jechuudha monetization san boodan kabiraatu isiniif banamaa jechuudha isinii galee eega isin levelii kana kurnanuu guutanii gara 50tti dabartanii monetization isiniif banama ufuma isaatiin isiniif banamaa jechuudha step itti aanu ani amma fakkeenyaaf hin guunne waan ta'eef jechuudha gaafa kana guutee jechuudha gara monetization itti na dabarse jechuudha maamiltoota kiyya isin argise jechuudha isallee step itti aanutti fakkeenyaaf gaafa wanti kun naaf guutame monetization irratti maal akka nama gaafatu immoo isiniin argisiisa jechuudha seera baay'eellee waa hin qabu jechuudha maamiltoota kiyya wanni kun adabbii adda addaa illee irraa bilisa kanaafuu telegiraamni gaa waan bareedaa waan ajaa'ibaa qabatee dhufe kana salphumatti mana keessan teessanii jechuudha viidiyoo haa ta'u barreeffama haa ta'u suuraa adda addaa haa ta'u telegiraama keessan irratti maxxansitanii jechuudha hordoftoonni keessa yeroo isiniif laale jechuudha salphumatti birrii irraa argatu ni dandeessu jechuudha tiktaaka birrii isiniif hin kafalleef akkasumallee waan adda addaa waan namaaf hin taane qoshaasha qofa isin daawwachiisaa oolurra waan akkana kana yoo daladdanii sammuu keessanillee jijjiiraa akkasumallee harka keessaniin waan tokko hojjeta galii mataa keessanii of dandeessan baay'ee gaariidha jechuudha maamiltoota kiyya kanaafuu itti fayyadamaatii mee maaltu akka dhufu wanti kun amma eegalame waan ta'eef jechuudha gar fuulduratti bal'inaan mee waan inni ta'e walumaan ilaalaa deemna jechuudha wanti kun amma gadhiifame waan ta'eef jechuudha walumaan ilaalaa deemna jechuudha sanbooda asirratti jechuudha kunoo ufuma isaatiin birrii isiniif lakkaayaa deemaa jechuudha view keessanillee kunoo asirratti jechuudha statistics bakka jedhu kanarratti tuqaastanii namoota viidiyoo keessan daawwatellee asiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo barnoonni har'a isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba jalqabaa kaastanii hanga dhumatti kan nu hordofaa turtan galanni keessan guddaadha marree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati isinuma fayyada subscribe godhaati guyyaa guyyaan qabiyyee nu asirratti gadhiifnu jechuudha hordofuun irraa fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya viidiyoon dabalataa ofii isaatiin wanti nu asirratti gadhiifnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf osoo isin hin barbaanne isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaa viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa like tuquun nuuf hamileedha baasii tokko isin gaafatu like tuqaan isin jedha sakandii muraasa isinitti fudhata akkasumallee yaadaa fi komii keessanillee jechuudha wanta isinitti fakkaate bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isin jedha akkasumallee hiriyoota keessaniif share waliif godhuu hin dagatinaan isin jedha viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf namoonni hangammatti chaanaala keenya lammaffaa beekee subscribe hin godhin hoomuma chaanaala Oromaan jala seenati maamiltoota kiyya dhuma irratti gadi bu'aati chaanaalli Oxygen Media Network jedhu kun chaanaala keenya lammaffaadha subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha chaanaala kanarratti illee gara fuulduratti maamiltoota kiyya kan isiniif dhiyeessu oduulee biyya keessa fi biyya alaa akkasumallee haala gurgurtaa gabaalee addunyaa jechuudha sharafa doolaarri Itoophiyaa keessatti meeqaan gurguramaa oole kan jedhu jechuudha torban keessaa guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu ta'a jechuudha qophiin haala oolmaa gabayaa Itoophiyaati jechuudha maamiltoota kiyya sanirraa kanaaf oduulee adda addaa waan jiru hundumaa asirratti kan isiniif dhiyeessu nu ta'a kanaafu hamma isin subscribe kuma 10 geessan isin eegaa jira kanaafu subscribe godhaati jechuudha dafa chaanaala kanallee ol guddisaan isin jedha maatii chaanaala Oromaan kan taatan hundumti keessaniyyuu barnoonni irraaf qabannelleen asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.